yoon hunti sagalee akkasumatti taane malee namni biraa quban qabu. Har'a waan haarawaa deemu keessaa kaleessaa fi dheengadda irratti hartummaa fursee karaa qorii mana gubaa turanii har'a immoo manni bakka biraa gubataa ture mana abaluu jedhameeti kan abbaa fi haadha irraa du'eeru yatiima irratti kan abbaan biraa baqatee as buuteen dhabameeru shanee ta'eera jedhanii ture. Amma guutumaa guutuutti gubuu jalqabaniiran. Dawwee sanqallee harooritti gandoota kana fakkaatan bakkumatti ibiddatti qabuu jalqabaniirani. Har'a gubataa jira jechuu gandoonni kun. Okay. Kuni maal qabsiisaa jettanii yoo yaaddan daguggaan kamisee wallo kamiseerraa Oromoo ariinee midira geenyi goonee namoota biraa bakka buufnaa. Amaarota naannoo Amaaraa keessatti nurra jibbasan buufnee bakka buufnaahu hamma jechuudhaan gahame suni hojiidhaan amma jalqabameera. Hojiidhaan yeroo namni gaaga'ama biraa keessa sheenee quban qabnetti yeroo Oromoonni Oromiyaadhaatii fi warri haqaaf falman hundi quban qabnetti walloon biyyarraa buqqifamuudhaaf yaalamaa jira. Qawweedhaan sodaachisanii baqachiisuu akka baqatu akkuma warra walloo kaanii waan qabu guurratee keessaa baqatu gochuun hin danda'amne. Dhiirri hundi qawwee fudhatee kaan bosonatti deemee kaan ofirra taa'ee eegaa jira hanga gaafa ajjeesanii. Amma wanni godhamaa jiru dhiirota hunda shaneedha jedhanii hidhaatti guuranii warri hafe bosona sheenee gandi qullaa hafe dubartii fi ijoollee walitti ibiddatti qabuu jalqaban isaan kun akka deeman yeroo manni irraa gubate ijoolleen akka baqattu yookiin dubartiin akka baqattuuf. Wanni godhamaa jiru kanaan ala wanni tokko jiru. Mootummaatu nama maarroo mana afa colloota warra maalloo jettaniiti shanee barbaadu takkana nu godhe shaneen bosona jira shaneen qawwee qabatee achi silolee mana ijoollee irratti gubuu maaltu fide mana qorqorroo mana citaa hunduufuu mana bakka inni buluudha. Apartaamaa kondominiyeemiis tahee hundaa maqaan namtichi qoosu maal jedhe kanas maqaa mana jettee waamtee jedhe manuma isaaf bakka ijoollee isaatti guddifatudha. Villaas tahee mana citaas tahee manni birrii guddaadhaan ijaarames manni qorqorroo 300,000 ijaarame har'a kan gubataa jira. Qabeenya gubate kanaa miti kanaasaa jiru. Qabeenyi rakkoon qabu boruun ni jaallata. Oromoo walloodhaa bareera. Gandoonni kun ammaan dura Affariin yookiin warra biraatiin gubatanii beekan. Yeroo isaan gubatan bakka biraatiin lolanii isaanis dhaqanii irra gubaniituma ganduma isaanii keessatti deebi'an. Achi miti fakkeenya uranee fi sanqallee fi harooritti miti ilaa uranee jira uranee ka jedhamu Affariin gubdee beekti. Ammaan dura yeroo gaflaa lollin ka'a lola san keessa manni tokko gaa gubatee kaan wal qubsiisa rakkoo qabeenyaa miti kanaas haa jiru jechuun baata. Rakkoon garuu waraana mootummaa ofiin jechaati ganda tokko hunda kibriititti qabee yeroo gubu maal yaadeeti? As keessa kan yaaduu qabdan wanni yaaddame maali? Tiniif gale namoota bakka biraatii arganittiin bilbilee mixaa jedhanii waamu warri gama kaanii gubataa jiraanaan jedhanii. Amma dhalattoota bakka saniitti bilbilee yeroo gaafadhu dhugama gandi kun laman guutumaa guutuutti gubataa jira. Irra guddeessa hundarra deemaniitu ibiddatti qabuun barbaachisu. Ganda tokko mana lama sadii wal bira jiru yoo ibiddatti qaban gandi ofuu wal guba. Kanaafuu irra deemanii gubaa jiran. Tiniif gale mana gubuunis walloo abaddan hin baasu. Walloo fixuun kan danda'amu hunduma mana hidhaa guuranii boombiidhaan yookiin qawweedhaan. Kan akkan taane kan jedhaa jirru immoo qawwee qabadhu bosona sheene. Shan qawwee qabatee bosona sheene qabatuudhaaf ruhii meeqa isaan barbaachisa? Ruhii meeqa kaffaluu isaan barbaachisa? Siniif gale? Sin dhiisaan jiranii manan taa'inaa. Hagga jennu diidaa hin miti. Warri biraa gandoonni biraa nuhi biran miti jettanii taa'aa jiraattu. Ganaa dhufa sin bira. Abalu fidaa wanni kuni Gojjaam, Gondor, Bahar Dar, baadiyyaa ganda kanaa hunda keessatti dalagamaa ture. Akkamitti inni sun wal adda. Hojii faannooti kuni. Namoota qabanii bosona deemanii birri hanganaa kaffalta yookiin dhufee mana sirra guba yookiin akkasiin godha. Waan kana achitti dalagan turan. Achitti uummata arihuu yookiin uummata maarroo oduun taane jarri maafiyaadha hojiin isaanii kana. Kanaan hidhannoo godhatu. Faannoon. Dhaqanii namoota tahee ijoollee wahii maal guuranii bosona bu'anii birri hanganaa kaffaltu. Viidiyoo tokko akka qosaatti isiniif maxxansee ture. Faannoon የሚያውቀው የፍጥኝኛን አስሮ ብር የምጠይቅ ነው 10,000 20,000 100,000 አገየሩ ደገዘና እንጂ ፋኖን kan ittiin beekamu namoota qabee bosona buusee fidaa gaafatu akka warra galaana yookiin
bahara diimaa Yaman irratti nama godhu jechuudha. Waa san baran isaan amma gandi guutuun kan gubatuuf siniif galee afaaniin kan ummatichaan jedhan ganda kana shaneetu jira isin warra shanee qallabu asii baqatuu qabdanii uranee salaamaan buqqa'ee gara biraa baqatuu qaba. Ammoo fakkeenyaaf afa colloonni tokko asuma asirratti ofii ummata tuqxanii mootummaa tuqxaniiti mootummaan maalloo jedhee ummata fichisiiftanii maalloo mootummaan mana santu salole maa warra salole ofirraa lolle waraana mitiin maal shanee wanta kana mangootu hin jenne wanni mul'atu jalqabe garuu amma shanee dishkaa fi laandi kureezarii sin miliyoona beekan bittanii harka miccirtee sinirraa fuudhuu kaate meeqa lakkooftan viidiyoo tanaan duratti gadi bu'ame meeqa laandi kureezariin guyyaan tokko fuudhame meeqa funyaan isaarra taa'ee jaalaksii dhadhaa namtichi bilaash abbaarraa dhaalesee kalaalee jiksee gadi funyaan irra taa'ee maalisi xiqqoo mallee sodaan qaban agartanii akka mootummaa na tuffataniiran makiinaa fi biiroo hunda booji'anii funyaan irra taa'ee jaalaksiidha xiqqoo mallee maaliin dhufanii makiinaa isaanii kana fudhatanii hin jenne jechuudha. Shaneen hanganas hin tuffatte bakka itti hidhattetti walloonis ni hidhata hidhannoon kilaashii miti amma dishkaan keessanis birqi miti sinumarraa fuudhama isin deemaa kooriyaa fi eessa deemaa bitaa kottaa asumatti sinirraa fuudha. Walaakin asirratti waan dubbatu barbaade amma isa kanaa miti. Istiraataajiin walloo irratti dalagamuuf deemu walloo humnaan biyyaa buqqisuudha. Warra daangaa afariirra jiru gandoota buqqisanii akka baqatan godhanii wanni kun ammaan dura godhamuu jalqabee ture. Ganda san akka ittiin galle dhorkan. Jira daawwee keessa bakkee akkasii amma. Yeroo yaadii girraa kan jalqabame namooti akkas godhuu jalqaban. Istiraataajiin gaafasii hamma simmi. Amma istiraataajiin dhumaatiin walitti ka'aniira. Hojii faannooti kun Oromoo walloo buqqisuudhaaf gandi kun hunduu shaneehu yoo ta'e dhiirri deemeera bakka kana. Bakka biraatti bakka lolaasaa mijatutti dhaqeera dhaqii loli. Bosonni dawween qabu, bosonni harxummaan qabu, kan jiillee qabu, kan wanni qabu beekamaadha eessa akka jiru. Osoo mootummaa tahanii. Har'a yatiima irratti yatiima kalee abbaa irraa ajjeesan irratti yookiin irraa hidhanii hidhaa kaan irratti mana guban. Kan yaaddame hayyuuntiin maalii jennaanii walloon akka buqqa'u akka baqatuudha. Ittiin dhufa waa'ee warri obbodiyoodhaa wallollaan dhugaa jirtu himan. Achi keessaa tirfi guddaa baafanna nuti. Dhugaan jiru jaalatus jibbus har'a bakka bu'aa mana maree Itoophiyaa yookiin paarlaamaa bakka bu'aa caffee jedhama namtichi hangaasaa jedhamu sun. Maqaa qaba mootummaa keessatti kanumatu biyya bulchuu jira uuma akkanaatu hundi isaaniitu. Isatu ragaa bahee akka kaarrayyuu nama 16 jilbiiffachiisanii abbootii gadaa akka ajjeesan. Waan akkanaa dhugaa walitti himna namoota maqaa hanganaa qaban jilbiiffachiisanii ajjeesuun yeroo minilikii asitti hedduu mul'anne. Sanuma jechuun gara jabeenya san dalagadhaa jedha. Warri minilik asirratti nuti zamachaa minilik jedhan Andargaachoo Tsiggee Maalleen maal jedhe? Akkam jedhe? Gara jabeenya Amaarummaadhaa gara jabeenya Itoophiyummaadhaa irratti agarsiisuu qabnaa jedhe. Gara jabeenyi suni kana. Afaan Oromootti haasaanii abbaa gadaa warra gadaa gadi taa'ee halkan maalummaa biyya isaaniitiif nama dhibbaan lakkaa'amu keessa nama 39 hanga 40 fuudhanii kaan keessa ajjeesan. Warra hafe santu kaan akka du'e hime. Shaneedhaa jedha. Isaan kana galateeffataan jiru nuyi egaa viidiyoo isaanii asirratti laxxafa. Laa kaleessa obbodiyoon bara meeqa nu bushite nu qaxaqatte kan diiggatte kan mootummaan kufe gargaarsuma obbodiyoo makkanaa tanaati. Irratti gargaaru sheer godhaa. Sheer godhaatii waan walii dubbannutu jira asirratti. Namni karaatti isheenuu jalqabeera alhamdulillah karaatti isheen namuu jalqabeera. Sheer godhaa. Karaa gaariitti isheenuu jalqabneerra. Karaan gaariin namuuhuu asii fi asi mil'atuu fi gandaa fi lagaan wal qooduu dhiisee yeroon Oromoon yookiin dhumaatii yookiin bilisa dhumaa bilisummaa dhumaa irra gahu amma. Amma jaalattanis jibbitanis yeroo ijoolleen keessan hundi karaan hunduu cufame jedhee bosonatti isheenee agartanii gaafa murate namni agartanii qawwee caccabaasan jedhasanii akka dishkaa higu agartanii laandi kureezarii biliyoonatti lakkaa'amu tokko lama miti bara 10 oli guyyaan tokkotti laandi kureezar tokko meeqaan bitama beektu
shaas jettee arabni biyya kanatti riyaala saudii 100 fi walakkaa biraan bita tokkichi saadha yeroo biyya kanatti biyya kanarra akkas jedhama akkas singoote waraanaaf hedduu murteessaadha konkolaatonni akkasii yeroo kanatti yeroo gabrummaa jalaa baanu yeroo kana waan har'a nurra gahe jalatti kufneeti zammanee kaaseetii fi koneleel maanno dammaqee mozowdeen nuuf rahmateeti biyya keenya irratti hafna jettanii akka iyyaanne abaddan haa gubatu mannis haa gubatu kan citaas kan qorqorroos imbooyin innis teessee 304 jaartes imbooyin qorqorroo ola ilma hangafaa dhabdeen jirtuuti obboleessa hangafaa dhabdeen jirtu yoo ati hin dhabin ollaan kee dhabeera ani hin dhabne hiriyaan kiyya dhabeera ani hin dhabne kaan dhabeera ati hin dhabne ani dhabeen jira dubbiin dubbii dhiigaati mana tokkorraa ilmaan sadi bakka too har'aa haasa'u jiru kana mana tokkorraa ilmaan sadi hammam akka dhukkubeeru abbaa ilmaan sadi haadha hammam akka dhukkubuutti qabiilaa liga duraa kanatu nurratti hame dubbiin dubbii cooraatiin miti ilmaan sadi halkan tokko gadi baafamanii harka duubatti hidhamanii ajjeefamuun yookiin nuti harka sanitti hin kenninu jedhanii adda addatti kufanii kuffisanii dhumuun dubbii laaftuu dubbii madaala mana citaatii fi mana qorqorrootiin madaalamtu mootummaa lollaa mootummaan kan beeknu nuti addunyaa hunda keessatti yeroo gareen tokko mootummaa lola garee masan lola yoo danda'e uummata of jala hiriirsa uummata waliin lola gaafa safuu badu immoo yoo uummata of jala hiriirsuu hin dandeenye humna qabutti fayyadamee garee san olee lola wanni oromiyaa irratti hamuu jirus karaa noonnoo salaalee karaa shawaa bahaa miti shawaan bahaa karrayyuudha wallaggaa bahaa bakka ganaa adda bilisummaa oromoo hin gahin milishaa gondorii fi gojjaamirraa eebbifamtee sanaxaltee deemtetu oromoo gandarraa gubee gandarraa arihaa jira biyya san biyya amaaraa godhuudhaaf faallaan isaa sanuma waan dubbatuun jaalanne hamma har'aa wallaahi takkaahuu sabni kanaa saba kanaa balleessuuf jedhee dubbatuun jaaladhu garuu ija keenyaan argaatii garirraa morminu jiru sanumatti hamaa jira oromoo walloo irratti hayyuuntiin har'a san qallee fi dhiirri guutuun baqatee kaan biyya namaa diimee kaan bosona jira sinif galee ganda guutuu ibiddatti qabanii gubuun har'a maalii barbaachise sinif galee maaliif barbaachise kaayyoon gandi gubatee baqadhaa deemaa asii jedhamuuf maali gandi kun ganda guddaadha sanii gadi gaangahaa haroo ciisa girjoo maal warra jedhamantu jira walakkaa gandaati bakki kun uranee salaamaa jechuun ganda hedduudha bulchiinsa tokko haa ta'u malee hedduudha gandoota hanga 20 sanii ol ta'uu danda'u hanga magaalaa booraa dawwee jechuun nusiin tokko isaan maalifiini isaan kana biyya akka bahan isaan kana bichaa miti baramma kanaasaa jirru isaan kana malee warri biraas ganaatti fufa ati nama kan kee bosona sheeneehi ati moonni hafte ganaa isaan deeggartaa gaafa isaan du'an bu'uu turte gaafa isaan akkas jedhan gungumuu turte sin jedhame ganaa si kaama siittis wanni tahamuu jiru har'as kana ani nama bosona sheenee qawweedha mootummaa lolee kaan lolee warra seenaa kana keessa gurmeessa Said Muhammad Umar warra gandi kun gubate keessa seen argaa jira amma asirratti siifan kennaa maskootiidha kottume ragaa hanga ta'e tokko nu hundinuu dawweedha ni birlata mana kiyyarra bakka manitti gubatu ni mul'ata ni beeka garuu ragaa yookiin mana kan keetti gubateera har'a gandoota maqaa dha'uu warra keessa tokkosi maal fakkaata mana ganda walii qabanii gubuu maal fakkaata akkamiin yaadi istiraatejii isaa maali gabaabamatti faannootu kana godhaa jira abbaan mirga kana kenne immoo Abiy Ahmed shiftaatti gadhiiftanii waggaa shiftaatti gadhiifamu ateessa turte jecha taayee danda'ate kun ummata shaneen akka fixxe beekna shanee isaan kamii malee shanee mootummaa jira sinif galee shaneen inni bosona sheenee halkanii guyyaan jiraan nyaatee lafarra deemuu jiru sara ummatatti ajjeesuun qabu ummata kana ajjeeftee ummata isa fixe ammaan duraa shanee sin jaartantu jira shanee jettanii moggaafattan si jammar shanee wanni jedhamu beeknuuti
adda bilisummaa Oromoo beekne bara meeqaaf kan lafeen itti cabe. Dhugaan isaanii garuu utuma isaaniin falmatiin maaliif hin falmanne maaliif miidiyaa dhaabanii uummanni kun nuti uummata nagaan ajjeefne hin jenne ka jedhu turre rabbiin samii isaa buusu dachii haa baasu diinuun keessaa baasee nuumaata ajjeese shaneen hin ajjeefne warra jedhee ragaa bahuuf rabbiin fuudhetti kenne. Bakka bu'aa paarlaamaa mootummaa ministeera nagaya Itoophiyaa akka federaalaatti ministeera nagayaati deetaa taa'ee danda'a. Shaneen nutu ajjeese mootummaatu ajjeese. Eessachi qabdee abaluu ajjeese mootummaan isinu. Kaarrayyuu nutu ajjeesee jedhee ragaa bahe. Tokkoffaa kun tuffiidha. Mootummaa irra jirru namoota gadaa jechuun mootummaa mataan isaa. Gadaa ajjeesu jechuun Oromoo miliyoona meeqa ajjeesudha. Miti yeroo kana ragaa bahan jarri kun waa lama dubbataa jiran. Takkaan gowwaadha anillee akkasittiin isaan yaada. Gowwaadha akka wanni kun mootummaa isaanii tanaa jigsuun biyya kanii dubbataa jiran. Lama mootummaan jiguu yookiin arihamuudhaaf fagoo waan hin jirreef dhugaa jirtu duu maqaa kana qabnu himna jedhaniiti hima. Siniif galee wanni hangana gahu kun akka mootummaa sana jigsu biyya kana. Yookiin gowwaa jarri mardaasaa maallooti ilma mardaasaa moo eenyu namtichi komishiinarii poolisiidha. Kanuma faa mootummaa irraa buufnee laa akkasii dubbiin. Maali bichaasaadha hammaan dura nama deemaa ta'e abbaa gadaa ajjeesaa jechuutu ture. Aangoma kee dalagaa ture dalagi jedhamee jennaan gara jabeenya jedha guyyaan sanitti gara jabeenya amaarummaa faayidamuu qabnaa jedhaan dirgaachoo xiggeeti moo eenyudha. Gara jabeenya Itoophiyummaa dalagatuu qabna kana booda akka garaan laafna jedhe. Tigreen haadhishii daffaramtee niitiin daffaramtee harkan bahadha jettee achirraa gadi mataa galte dhiira harkatti kennante hin ajjeefne. Dhiira qawweedhaan nama meeqa fixeeru dishkaa harkaa fuuteetuma qabdee badaabboo nyaachisuu jirti. Abbaa gadaa bakka inni marii taa'ee waan barbaade yoo jedhe hidhuun hidhuu jiru ajjeesuu maaltu fide jarri kun baduu qaba isa jedhu Oromoon baduu qaba sabboonummaan bakka jiru ajjeesaa balleessaa isa jedhutu ergaat itti kennameera. Poolisiin tokko nama hanganaa nama maqaa hanganaa qabu gadi jilbiifadhu sin ajjeesaan jedhu diiduma abaddan ajjeesaa jedhameeraan ummati kaarrayyoo fuur sodaattee balaa buuti. Akka nuyi ajjeefne ni beekan. Nuyi shanee jennee irra dabarsina addunyaa biraatii fi ishiin garuu eeganaan sodaattiin jilbiifatti. Poolisiin dhuftee na fuunannaa ajjeefti jettee sodaattee qawwee nu kenniti jedhaniiti kan godhan akka ishiin sodaanne argan garuu. Baga. Okay. Baga rakkoon hin jiru gaaffii baga siin jennu numa dhufa. Kanaafuu har'as borus wanni nuyi haasofnu wanni jedhu jirru ka'a dhumaatii hangi tahe keenya dhumuun hin oolu gaafa waan akkasitti kaa'u. Garuu jilbiffannee akka jilbiffanneen hin hafnu akkatti laa jedduu janaazaa isaaniiti akkatti ol qabnee gaafa tokko achi ol baanu ni dhufa. Dhumaatiin har'a uummanni dhumaa jiru walloo irratti dhumaatiin har'a haadhi mana teessee ilmi kiyya ganaa hidhaa gadhiifamaa eessa diinanaa gaafadhaa jettu inni du'ee buqqataa fi waraabessi nyaataa jiru akkanatti lafatti naftu. Jaalattanis jibbitanis har'aa warri kana bakka bu'uu danda'u warra maqawwee qabatee bosona jiru. Warra maqawwee qabatee nan lola jedhee lafaa ka'eeru. Warra boo nurraa dhiisa. Eessarraa jalqabee asumarraa jalqabee warra shagulitti bochaanatti argitan kana hin barbaachiftanis. Dhiira jechuun har'arraa kaanii maal gochuu qabna warra jettan inni ala jirtan. Tokko sagalee taata lama wal ijaartee maallaqaan gargaarta sadii yaadaan gargaarta afuri diina saaxilta wanni ati gootu hedduutu jira fira qabda kaabinee waan ishiin godhu kaata quba qabda kun immoo faayidaa hedduu qaba awwala gaafa saasan qallee irratti lola hangasiisan geggeessan dawwee irratti yoo yaaddattan borumtii geessuuf deeman karaa nama afurii moo sadiitiin natti dhufe boru loluuf deeman sa jedhu nama wal keessa jiru boru jarri si loluu deemtii Abbooti biyya Arabaa teessee maal quba qabdanaa jechuun keessan mara. Jarri loluuf deemanii of eeggannoo yeroo jennu uummanni bal'aan waasan fudhatuu hin dandeenye. Guyyaa san dhumaatiin tahee fi dhiironni harka jara kanaa bu'an mootummaa siihanii kanatu uumame jechuudha. Dhumaatiitu uumame namni guyyaa san qabame
Ha? Enof olle. Faayidaan san jechuudha achi keessaa nama qabaatuun faayidaa ati qabdu kan waan godhuu dandeessu maal akka godhuuf deeman. Gandoota har'a gubatuun itti faradamee dhaqanii guban kana oduu kaleessa akkasaan gubuu ka'an achi maltiin tokko sii hime faayidaan isaa maali waan qabdu keessaa baafatta. Dingata akka sirriitti hin guban yoo xiqqaate waan nyaattu keessaa baafatta. Hajoollee maafi nadhoonuu haa ta'u baafatanii faayidaan sanuma. Yookiin humna kan kee duratti kuftee kuffifte akkatti kuftuuf akkatti kuffiftu beekta. Jaalattanis jibbitanis har'a warri caalu warra mana ofii fuula duratti kufee kuffisee dhiirri akka dhiiraatti bosona sheenee ofirraa lolee man isaa haa gubatu. Qabeenyi isaa haa barbadaa'u. Maatiin isaa haa rorrifamu waliin. Inni qabamee deemamee ajjeefamee gaara kaarriphoo ciisaa maatiin rorrifamuu ooleere. Bosona jira gaaf tokko dhufee dhiiga keenya baasa jettee ijoolleen baabaan kiyya bosona jira. Gaaf tokko dhufee daaraashii godha jettee hamileen teessi ishiinillee. Dhugaa jirtu walitti himna. Kanaafuu dhumaatiin Oromoo har'a dhumaa jiru boruuf faayidaa qaba. In dhumnu lakkii harka kenninaa warri jettan warri ammaan dura Minilikitti harka kennate warri ammaan dura Minilik jala kufee nuti abbaa kiristinnaa nuti godhanna jedhe maal akka ta'ee fi eessa akka jiru har'a irra guddeessi warri dhiiga keenya dhangalaasu jiru isaan jaalattanis jibbitanis. Warri dhiiga keenya dhangalaasu jiru ka afaan jaraa haasa'u irraa kan hamma isa afaan keenya haasa'u sani har'a. Warra amaarummaa as keessatti fudhate. Amaarummaan sabummaa intimaa'ii warra Gondorii fi Gojjaam ta'uutiin miti. Minilikis Oromoo jedhamee hamatama. Mangistuu Hayilamaaraamis isaanuma. Haayile Sillaaseen Sakakayyuu maaliin isaanuma. Rakkoon rakkoo dhiigaatiin miti. Rakkoon rakkoo aayidooloojiiti. Rakkoon rakkoo amantiiti. As keessaa biddeen garaaf jiraatu takka nuti garee sanii nuti garee warra Minilikii nuti garee warra akkasiiti jedhanii amanan. Har'a maqaan Minilik isaanii dhahamee footoon isaadhaaf taabooti kaahamee fi taabooti maqaa Minilikiin ijaarame Minilik du'eera taabootu ijaarame. Taabooti jechuun waan tokko nama du'e tokko bakka buufatee warri kiristaanaa ijaarrate miti. Malee wayii ruhii qabaa mukni. Dhiifama naa godhaati waa'ee amantaa keessan arrabsuuf miti. Akkuma sani Minilikiin du'a jira kan hojjanii taaboota isaa ijaaranii beekta mangistii kahanii asii fi asirratti barreeffatanii zamachaa Minilik jedhanii kaan. Minilik zaaree nugus nunu jechaa jiran. Namni har'a zamachaa tana keessatti hirmaatu guutuun warruma akkuma kaleessaa Minilik abbaa kiristinnaa keenya jedhee Oromoo irratti duuleessan akkuma sani wanni lama jirtu. Jabeenyummaan har'arraa faayidamuu qabdi jedheen Shawaa irratti Dabra Birhaan irratti kan dhaadan torbaanuma isaan keessaa abbootii gadaa Karrayyuu kan ajjeefaman. Gara jabeenyummaan achumarraa jalqabamee ilmaan walloodhaa manaa guurramanii ajjeefamu jammara. Gara jabeenyummaa abi bitatus hin barbaachisu. Warra Oromoon akka dhumu yaada qabu qopha mana hidhaati zammanee kaasa eenyumaallee maallee zawudee jeneraalota Mangistuu Hayilamaaraam kan akka Camadaa fa'aa baasanii maal godhan? Dirree waraanaa keessan jarri sun maal akka gorsu barbaadarree? Jeneraalonni Minilikis duu jiraatanii Jeneraalonni Minilikis duu jiraatanii har'aa gadhiifamaniiran deemaa lolaa jedhamaniiran jiran ammoo isaan hin jiran akkasiin namni waa'ee sammataa keessa baasu guuteera lafaarra isaanumatu lolaa jiru. Karaan itti zim jennuun hin jiru. Walaakin waan isin abasharu ilmaan Oromoodhaa wanni ani isin gammachiisu dhumaatiin keenya har'aa gatii hedduu argataa jira. Gatii hedduu argataa jira. Qabsoon Oromoodhaa babal'ateera. Akka gizee seenu kutama tokkoo fi lama keessa dhaamuu miti maqaa. Warra bara meeqan lola irra ibidda qabsiifteetti ijoolleen bahaa ijoolleen jaarraa abbaa gadaa. Dhageeffadhaa bakkatti isaan biratti wanni guutuun ammuma tahaa beektu jarri oowwoodhasi. Waan isaan dalagaa jiran waan isaan jidduu kana dalagaa jiran waan akkana jedhamee naasaafne mootummaan dhoksee dadhabe. Isiniif galee lola dhugaadhaa ammaan tana lolaa jira abaawoon. Humna dhugaa mootummaa Itoophiyaadhaa gituun. Mootummaan Itoophiyaa itti jatee dhoksaa jira hamma danda'e ministiriin dheengadda bahe waan abaawoo kan dubbanne jedhee
TV fi YouTuberoota gilliitillee dhorkaa jira waan abaa'oo kan dubbanne ganduma tokko qabatanii beeku kan jenne ganaa dhoksaadhaan lollee gadhiisisiifna bakka qabanne gaafa bakka isaan qabatanii dhan gadhiisisiifnee hukka gadhiisan hin jenne idaa qabatanii turanii akkan jedhamneef kana kan goonu immoo warra isaan deeggaru hamilee cabsuu fi akkana jedhee mootummaan dhoksaadhaan TV isaatitti erge cubbuun inni balleesse garuu mistirii jedhamee TV isaatitti erguudha TV'n isaat maal akka ta'e duma beeku jarri qilleensarra oosha mistirii warra addunyaa kanarra jiru hundumaan akkan dubbanne akka mootummaa Itoophiyaatti himna jedhanii qilleensarra nu ooshan sinif gale nu faayidaan jedhanii namoota akka taa'ee danda'a akka eenyu hangaasaa mataan hanga usan warra akkasii fuudhanii of jala gashanii mootummaa godhan dhoksanii qabatuu dadhaban isaan as isaan ga'ee himan waan jiru kana baa'ootis baruu himuu oolan jeneraalota hammanaa nurraa fixanii makanaayizii hammanaa fixanii gilaashiinii jedhanii gaafii himan dhufa ammas akkanumaan tola namatti hin kennamne zooniin hammamaa toluma akkanumatti kabaddaa jedhamee hin kennamne akkatti qabatame jira har'a yuuntiin dhukkee irra kaasaa jiran kan walloo kee jirtu ka kilaashiin loltu sunu har'a wanni isaan godhuu danda'an hedduudha sinif galee bakka jirtu buksi diinni ajajisaa bakkuma tokkoo fi gaafa isaan kana cabsuu hangana ergu kaan cabsuu hangana erga yoo jilbiifatte warra jilbiifate irraa heeti yeroo jiraas jilbiifachiisan achiin booda walirra sibitan achiin booda nu waliin tahuu malee kan biraa maqaa dha'uun dhorkaasiin jedhu harka kennite anee beeta amaaraa jetta sani achi sinif galee abadan kanaaf hin eeyyamina abadan kanaaf eeyyamuun hin jiru wallaahi zim jettanii mana ciiftanillee sin dhiisaan jiran dhiisaa namta akkasi dhiisaan jiru kan jaalateefis kan jibbeefis haqiiqaan jiru kana har'aaf imamiin mana gubuun fakkeenyaaf maaliif barbaachise dhiira kan argatan qabanii miidhaa guraniiranii kaan rashananiiranii kaan bosona barbaaddatu maaliif akka gandi sun baqatu gandi sun akka onu akka barbadaa'u ummanni kun akka cabu akka gadi jedhu yookiin akkuma aanaa sanittu akkuma dawwee harawaa sanittu ummataa gadi akka tahan barbaadameeti isaan kanatti irra lololeessa jedhu warra biraatiin ammoo isin waliin jirtanii abshiraa jedhanii hanga dandahan lola tana mootummaa fi ummata jedduu gochuurraa ummataaf ummata gochuu yaalaa jiran kun immoo waan mijjatu miti waan ta'ullee danda'u miti hunduu ni beeka bitamtuu fi maltii kaleessa maqaatti godhanii hee jedhaniintu hee jechuu jira malee namuu galee raafamu warra har'a manarraa gubdee abbaarraa rashansiifte ilmaan isaaniitti achiin dawwee kan jiran ni beektaati ilmaan isaaniitti harxummaa kan jiran ni beektaati warra har'a afarii walii taatee isa walii galtee ilmaan baatee ajjeefte boota abbaarraa ajjeefte ilmaan isaanii borokka abbaan nu ajjeesse abalufaa akka jedhan akkuma yeroo dargiisan abalu daanyaa ture bara abalufaa tumuu ture jedhamee dhaloota qubeetu kun gowwaa warra duriiti miti abadan namsi dhiisu hin jiru bakka jiraattu ni barbaaddatta warri biraa garuu fakkeessuurraa saaxiluutti sheenaa gara saaxiluutti waan hedduun dalagamaa jira qawwee qabatanii shanee lolla jedhaa deemaatuma warri waan godhamaa jiru saaxiluu jiran hedduu jira sodaasaniitti intarneetii fi waan adda addaa nagaa hambanuu kan didan itti fufa abadan kan jaalateefis kan jibbeefis aduun oromiyaadhaa aduun ilmaan oromoodhaa numa baati maalifiini waan argaa jirrutu jira waan hedduu bareeda karaa hedduu mootummaan cufee raawwadhe kalas lola toom Nigeerii agartanii raawwadhe jedhee roonni harka akkana godhatu kaanuma dhuftee karaa biraatiin waan biraa dalagti dubbiin akkuma sanii fixadhe kaan hidhaa guure kaan shanee jedhee ashabbaarii jedheeni ashabbaarii jedhamu jechuun doolaa Itoophiyaa miliyoona 100 qabu kanaan halas si raawwate siif galee warri biraa qeerroo ashabbaarii jedheen qeerroo maal jettanii shanee kan jedhamu jira isa kana ashabbaarii jennee qeerroo masan hunda hidhaatti guurre kaan fennaa jedheeti Abiyyi Ahmad asiin bahe wanni sun toleera tole diinni diinummaa isaa biyya kee qatti jedhee yeroo taa'e atis diinummaa isaa beektee lafa kaatee falmatta har'a alhamdulillah hunduu qawwee harkaan qabatee bitateera kutaa hunda keessattuu
keessuma keessa ilmaan bahaa ilmaan harargee hedduu nu boonsita. Yeroo gabaabaa keessatti eenyummaa keessanitti agarsiiftan. Itti fufa. Waan hedduutu dalagamuuf deema. Lakkaa'adhu laandi kureezarii guyyaan tokko sirraa fuudhame har'a. Viidiyoo asiin gaditti gadhiise kana. Lakkaawwadhu guyyaa tokko kun. Carraaqii guyyaan tokkooti kun. Ka guyyaan lamaa guyyaa sadiitti fufa. Lafa to'annaa kan keetii irratti yoo ta'e fudhuu deemisi tajaajila. Lafa to'annaa jalaa kan riphee lolaan bakka takka dhaqee gubee yoo ta'e ibiddatti qabii biraa deema. Eega qabattee deemuu waan dandeenyeef borutti si lolu miliyoona meeqa saksaarsan. Walaakin bakki akkasii suni natti fakkaatu. Jaalattus jibbitus bosona ta'a malee laandi kureezarii ammasii akka wanti rakkabameen akka dishkaan irratti rakkabameen. Birqii dishkaan Odokshane mortarina dishkaan si tokko salaayyeenam kilaashi nama tireessisuu footoo sinnasaan jiwarri jechaa turtan. Dhaqee lakkaadhu gatii dishkaati moo laandi kureezarii san turre baay'ata. Deem lakkaawwadhu amma. Dishkaan ofuu dugduma isaa irratti booji'ame. Abbaan dishkaa qabus laandi kureezarii irraa utaaleetuma dishkaa dhiisee baqate. Inni hin baqadhu jedhe achumatti gaangalate. Hangana jechuun sabni tokko yoo walii gale saba miliyoona hanganaatu na duuka jira jechuu beeke miizaana Oromoodha akkasitti malee. Oromomti eenyummaa isaa Itoophiyaa keessatti afaan nagahaatiin kadhatuudhaan karabaatti asitti hidhatee wambariirra taa'ee har'a afaan kiyyaanii dubbadha gaanni jedhe paarlaamaan hunditti kolfuudhaan abazaniin kabajamu. Kanaan iduu kabajamee hedduutu kabajamee ture. Eenyuum galaanaa eenyufaa Maraaraa Guddinaafaa eenyufaatu kabachiisa ture. Abadan Oromoon kan kabajamu akkaataa har'a itti kabachiisuu kee kanaan. Dogongorarra jirte warri biraa Oromoo kabachiifte jettanii kaata. Sahih warri dandeettii siyaasaa qabdan. Warri political saayinsii barattan. Yeroo isaan injifannoo tokko uuman injifannoo sanitti abbaa ta'uu akka danda'an politikaadhaan nuu dalaguun ni jaalannu. Gurguddoon abbootiin keenya warri Oromoodhaaf umrii isaanii guutuu hidhaatti ilmaan takkaa lamaa kan takka lama dhashee hidhaatti tortoraa jiru ummata isaatiif garuu kan kee bootaan achuma. Boru hidhaa baatanii waan Oromoon akka Oromootti bu'aa buufate irratti abbaatti ta'uudhaaf akka danda'u politikaadhaan dalaguun waan barbaachisaadha. Rabbi hidhaa isinii haa gadhiisu. Walaakin abadan Oromoon ni kabajama jettanii hanga paarlaamaa irratti afaan Oromoo dubbateef afaan Amaaraa dabseef itti kolfamutti hamma madaa Oromoo himateef akkana jedhamee ilaallamutti Oromoon hin kabajamu abadan. Gaafi kabajamtu gaafa osomaa warri biraa boo'uu buquurra jettee buquurra janaazaa shigommaa makiinaa jala ciciibsitee kalaalee jiksee akka jedhee jaalaksiidha. Kan isaa ta'e kan warra qabamee ta'e hin beeku akkas jedhee barbaada namtichi. Yeroo mataa kallee akkanaaf akkanan millatu. Aboo makiinaa Oromaatti qawweedhaan dirqitti fudhattee maali? Ofirratti eegi yookiin dhufu mala. Dhuftus kanaa ol dhufti isa jedhu. Santunatti dhagahame aggaan namticha shaasarra taa'ee jawwaala guddaa gurraacha wayiidha. Yeroo tokkollee akkasii akkasin jedhu viidiyoo biraa jira dheeraa telegiraam irra jira asii fiduu hin danda'amu. Kan halaalarraa sawwarame guddaan mul'atu yookiin ono jedha tokko. Siif galee sabni gaafa walii galee akkasi. Lola jechuun akkasi. Warri Tigraay meeshaa isaanii Kooriyaa kaabaarraa fudhanne kanneen gadda akkasitti lola akkasii lola. Hunda isaa mootummaa kanarraa hiikkatan. Mootummaa kanarraa uummanni keenya nu duuba jira jedhanii amananiiti hiikkatan. Amma immoo Oromoo wal shakkuu bira darbuu qaba. Warri jara keessa deemee akkatti bahu wallaalee achi kee deemee boo'aatii sobaatii utuu jiru har'a dirqitti dhugaa himuu danda'a. Har'a gidditti dhugaa himuu danda'a. Nuhi faayidaadha yoo du'an faayidaa takka irraa hin qabnu yoo jiraatanii bitamanii taa'an faayidaa takka irraa hin qabnu fuula duraafillee bu'aa takka nuun buusu warri akkasii warri akka taayyee warri akka hangaasa bu'aa xiqqoo buusuu danda'an kinoola ajjeefneerraa jedhanii dubbii himuun aadaa isaanii waan ta'eef himuu jalqaban. Kuni dirree siyaasaatti faayidaan inni qabu tokkoffaa addunyaadhaaf akka mootummaan kun mootummaa jechaa ta'e lama ummata keenya kaleessa abboota gadaa dabalate shanee ni balaaleffanna nama Oromoo ajjeesu ni balaaleffanna maarroo saba ofii ajjeesu ni balaaleffanna amma balaaleffadhu dhiira taanaan hayya amma balaaleffadhu dhiira taanaan atta yaa sheekhi
yaa qeesi yaa abbaa gadaa kaagujii sanfa hayyaama balaaleffadhu reenutu ajjeese sin jedha abbaa gadaa jilbiffachiifnee kudha jaha bakka tokkotti rashannee sin jedhanii si himan ministeera jedhe kana bakka bu'aa paarlaamaa jedhe hayya amma balaaleffadhu dhugama oromummaa si dhukkubee yookaan balaaleffattee turte ta'e siin jedhameeti har'a hirriba rafta deemte baaduu dhugdee akka hirribi sitti baay'atu hin beeka. Faayidaan kanaa Oromoon akka tokko tahuu fi sobni diraamaan sirra dalagamuu jiru mootummaa kenna abbichuu kenna warri jettan akkam akkasinii ta'e amma akkasinii galuufi abbichuun warra gadaadhaa jilbiiffachiisaan rashanaa gara jabeenyummaa namaarraa har'a dalaguu qabaa waliin jedhanii warri zamachaa miniiliikaa asirratti fi asirratti hidhatanii kaleessa dhaaman dhaamsa san hojiirra oole torbaanuma san keessa kan ajjeefame warri karrayyuudha warri bakka biraas akkanumatti ajjeefame dhugaa jirtu walitti himna. Abbaan dubbii tana nutti hime nama 39 qabnee maa 16 bicha ajjeeftanii hanga hafe dhiiftanii isa jedhu irratti wal lolan hundi dhumuu qaba ture jechuudha hundi dhumanii shaneet ajjeesee dhama cufame dooseen isaa dhugaan isaadhaa namni takka baasuu hin danda'u rabbii yoo barbaade moo dunya matan rabbaasa rabbiin akkamitti baasuu danda'a samii bu'aa wallahi inni danda'aadha samii bu'ee illee nu himuu numa danda'a walaakin isa biratti laaftu waan taateefu gabaabamatti hangaasaa tultulla kottu dubbadhu taayee ilmaan hinaaftu kottu dubbadhu jee gadi baatee shiftaatti gadhiiftanii jetti shintu inni kaan maal jedha beluu ajjeese mootummaa ajjeese isaafuu nama tokko nama jibbe tokko hamataa jira bara mardaasaa ta'e shimallis ta'e rakkootti hin qabne nuti garuu abbootii kaarrayyuu jilbiiffatanii akka ajjeesan kan ajaje sirna Abiyyi Ahmad beeta mangisti keessaa bahedha. Kuni gaafii takka hin qabu. Abbaan ajaje san dabarse gara jabeenya amaarummaa har'arraa qabee hojiirra ooluu qaba torbaan jedhame keessatti achii dhufe. Sobni hin jiru. Ergaan kiyya tana fakkaatti warri walloo akka beektan kaleessaaf dheengadda manoota tokko tokko harxummaa fursee fi akkasuma kara biraa mana gubaa turan har'aa dawwee guutumaa guutuutti jechuun ni danda'ama waraanatti bobbaasanii gandoota immoo uranee salaamaa ibiddaan gubaa jiran manni hin offollee jira kaayyoon isaa torbaan kana mana hanga ta'e gubanii ganda hanga ta'e torbaan dhufuu sakaan hangas gubanii namni mana jala taa'u yeroo dhabe akka yaada isaaniitti warri walloodha takkaa manatti amaniin beeku mukni jalinis mana isaati lagninis mana isaati feestaaliin gabayaa bitamee mukarra godhatamus mana isaati lafa isaadhaa abaddan hin gadhiisu mucaan bara shanii manatti hafa malee kan jaalateefis kan jibbeefis walaakin waan dalagamuu jiru ammas warri siniin galle akka sinii galu ummata walloorraa oromoo walloo kamiseerraa arihanii midirgeenyi godhanii warra biraatiin bakka buusu itti fufaa jira imameen irra deemee mootummaan Itoophiyaa jedhee baandiraa asirra godhatee asirratti Itoophiyaa armii jedhee mana qotee bulaatti dhaqee ibidda yeroo qabu akka inni wanni barreeffamee fi baandiraa sun akka soba ta'e beeki akka inni yaada biraa qabu beeki kuni dhumate kanuma dubbiin ergaan kiyya kana ummatumatti himuuf deemtee waa gootaa miti warri waa godhu achuma jira hanga danda'e godhaa jira abaddan ummatatti kaasanii akkas godhanii warra nuun jettuun dhaggeeffatin kunniin kan isaaniiti kanuma isaaniiti jalqabuma dura dhaqee jilba dhungadhuu jalakkuu fi abalufaan kan jalakkufanumaan taanee warra jedhuudha abaddan saniif oromoon inuman kabajamu warra san beeku miti jaarraa abbaa gadaa dhaggeeffadhu deemiti jarri uuma akkas jedhutti namanu jarri ati gooftaadha ani gabrakeeti jechuun qophaa amana ani ati gooftaa ati gabrakeeti gaafa jetteen waan barbaade si gaafatuu danda'a hamma intalli bareedduun te gaafa geessi kottu durbummaa irraa fuuneeti abalutti gurgurra hamma jechuu waa'ee yamanitti dalagamaa ture ni beektu gabroonfataa mootummaa ammaan dura hanga akkasiis biraan gahan hanga fardi kee bareedaa fi goote siin hin malu kunii fidii hamma siin jedhamuudha lafni kee bakka bareedaa ta'e irraa buqqa'ee deemedde kanaa siin hin malu jechuudha
maallaqa qabdan walitti qabaatee kottaa nagabbara hanga jechuudha kana isaan kanatti amanan. Kanammoo doonee dhabamna malee hin qeeballu jette ijoolleen walloodha. Ammas Oromiyaan hundinis kanumatti jira. Inni hirribaa ka'e ka'eera warra hirribaa ka'e itti dhiisaa. Itti dhiisaa. Ofuu hirribaa ka'ee dhufa gaafa obboleessa isaadhaa yookiin ilma isaa xiqqaa ajjeesa. Jala kufuun sin ooshuu. Walirratti ilaaluun ammoo rakkoo fida. Atis hanguma dandeesse. Atis hanguma dandeesse sassuuta. Ibiddi bakka 2 fi 3 qabate wal oowwisee oowwa jedduu sanitti uumeeti waan jedduu isaa jiru hunda ibidda gurguddaatti uuma. Yoo kan bakka takkaa qophaa ifu tahee yookiin bukka'u tahee bakki biraa cabbii qabaata tahee cabbii santu qabbaneessee ibidda san daciifa godha. Ibiddi Oromoodhaa bakka hundaa qabatuu qaba. Jedduutti oowwitee Itoophiyaan ofuuhuu gara inni barbaadetti dabdi akka sibiilaa. Gara walqixxummaatti dabdi akka sibiila ibidda seenee. Kuni ergaa kiyya. Waan danda'uun waan hin danda'u hanga lubbuu nin kenna nin dubbadha. Waan nan dubbadhe yoo si faayida ta'e qabadhu warra rafe yoo ta'e raf deemi. Ergaan kiyya kana fakkaata ture. Injifannoon kan haqaati. Injifannoon kan dhiiga dhangala'eeti. Addunyaas akiraas. Addunyaaf warra hafe ilmaan isaanii akka gidiraa isaanii hin qaqqabneef. Warra du'ee addunyaa kana gadhiisee deeme shahiidoota ganda ofii irratti nama laafaa ta'u nama du'aan ta'u jedheeti du'e. Fuula Rabbiitti sadarkaa qaba. Jiraadhaa. Har'as borus hin jilbeeffannu hin duuna malee. Salaamu alaikum.